jaartii tiyyan biyya dhiisee deemee je walii gallee amata afursin eeganaan jettee deemte yoo isin jidduu tanatti dogongorte eenyutti gaafatamaa jaa hukumiin agartee kaartaa taphachuu maalii jetti yoo isin gartee duuba bakka gartee dalagaa keessaniit irraa hayyama fudhattanii nutti gad hin baane isin abaarraa jaaninji in dhale moo in guddifate moo mi abaarsisaa ka akkam yaa rabbi yoo annam tokko gartee ballama seenee fi waan inni nagaafate fuudhaa heeruma halaalaa hayyama hayyee jedhee ka'e eegasii haala isaa laalee naan ta'uu arginaan sodaadhee hin ta'u jedhee ballama san diige sin abaara jedha akkamii jette iqaamaa kijibaa kana bitanii gartee duuba iqaamaa kijibaatiin jiraachuun kun hukumiin isii maalii jaa Facebook irratti katabaniit yeroo hedduu yoo gaafii kana deebifte koominti godhiiti akkana godhi daqiiqaa xiqqoo turi gaafii kana deebisii yookaan agartanii duuba namatti ergii yoo namatti erguu baatte balaa akkanaa si dhaqqabaa nuun jaanii haalli kanaa kun maalii jedha abaddu jaahiliyaan ilmihaa barbaadan haga yoom wallaalaan usnee qaban waa fannoo فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى kan beeynehaa barannu ulamaa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa obbaafannu jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira wanti shakkii isinitti tahee adda baafachuu barbaaddan jira hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa nuurul hudaa gaafadha ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama nuurul hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha fataawaa نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته غر الميامين أما بعد إخوة الإيمان في الإسلام والإحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلي الراديو نور الهدى إن شاء الله تعالى قافله فتن ربي سبحانه وتعالى والروان دقايت دلقون هاقودو والروان ندقاهن كن رقانو باتي شاهدنو باتي قياك يا ما الرسال بني راتقان ربي نقودني كهيم اللي والرقرتني حقا جرتو قرتي إبسو ربي هاقودو كدقيفتو في كغافة اللي والروان دقاهي حقا ربي الرادفت رسول الرادفت سن الدبافتي تفيدتي تدبر توبته توبان ساق بلمته تدفتو في مو افسر ريسه افقجيلچه ربي صداته آخرة سالة دنيا سالة ملكاي ربي نها قدون جا غافين درا بولتي تنيوان جتو سبحان الله جارتي نمبرا وجدو يوكي نمتي نمبرا وجدو نما برو جالتي جتي أعوذ بالله يعني منا وفي ديك دي جتشودا daangaa rabbii wasana rabbii digdii jechuudha abbaa manaa ofii halaalaa dhiifteeti nama biroo gartanii jaalatti duuba wanni isin gaafattu telefoona kiyyaan namichaan dubbatti jetti namicha alaatiin yoo deemtullee gara biroo deemte ji'iti himinaan jetti kijiba kana gartee akkamiin godhaa telefoona isin kiyya fayyaddattu tuni diliina dhaqqabaa jetti hojii ani si bira hojjedhu kunilleeni seerri shari'aa maal jedhaa jetti gaafii bareedduudha شريعة ربي توتالي ولي قلاوان جو نما توقو همتو رتين غرغارينا جا خيري رتي مالي همتو يو ديما جراتي همتو رتي وان تكالي غرتين قدنا دا جدا شريعة ربي قدا توني غرتي بيكمو دا قبا ربي ترزكي كيركا قبا بكسن اللي ربو متو غرتي سكاهي ونكون حراما هنتاو جين يو غرتاني تنججوني دردبدي تلفونك جلادو يفدو يو اسينا غرتاني دوبا achi deemi jettee achin deemaa jira bakka biroo akkana jedhiitti misiin jettellee hin dalagiin hin godhin yoo abbaan manaa si gaafate anin beeku jedhin ofirra anin beeku jedhiituma abbaa manaatiin ofirra callisi
yoo agartee ammoo dandeesse biraa agartanii goruu si barbaachisa haqa jirtu itti himtee haraamarra jirtaa rabbi sodaadhu jettee biraa agartee bahuudha si barbaachisa jechuudha haqqii himuu si barbaachisa maal jennaan shari'aan rabbi nama hamtuu irratti gartan dhowwaa jedhe harkaan qabaa dhowwaa jedhe bakka harkaan qabaniin dhowwine yoo taate afaan inni itti dubbadhaa jedhe yoo afaan inni itti dubbachuun isin dhibde qalbiin jibbaa biraa deemaa jedhe bar kanaafuu gartee waan irraa dandeesse godhi inshaallah taala rabbi fitnaa akkanarraa mana islaamaa haa tiksu quraana kiyya ana gartanii duuba jawwaala keessatti mana gassaalaa yookaan mana hammaamaa keessatti huccuu dhiquu jiru qara'uu danda'a yookaan dhaggeeffachuu danda'a jette quraana mana hammaamaa keessatti banuun hin taatu dhaggeeffachuun illee hin taatu inshaallah shari'aa dhowwe hukumiin agartee kaartaa taphachuu maalii jetti kaartaa taphachuun haraama waqtii ofii gartee karaa rabbiin jaalanne balleessuun shari'aa rabbii guddaa keessatti dhowwaadha jechuudha rabbi sodaachuu qabnaa waqtiin keenya waqtii jannataan bitannu inshaallah akkasuma obboleettiin teenya waan jettu takki obboleessi keenya nama tokkottiin kijibee jea arabtichaan bira dalaguttiin kijiba warra qabayoon jee malee gartee duuba horii daddafee naan kennu amma maaliin godhaa eegan raadiyoonii nuural hidaa dhaggeeffadhe haraama ta'uu dhaga'ee jea lamuutti hin deebiin namichatti himuun dirqamaa miti lamuutti hin deebiin toobadhuu gama rabbiitti deebii inshaallahu ta'ala akkasuma obboleettiin teenya waan jettu yooni fi gartee asii kaanee biyya gallu hijaaba keenya uffanne ijoolleen abbeeranii kaajinabiyyaallee taatu rahima taatu nu salaamti harkaan hin qabnu yoo hijaaba gubbaan nu mammaratan akkamii jetti harkaan qabuunii fi hijaaba gubbaa waliin mammarachuun illee tokkuma nama ajnabiyyaa dhugaa itti himan faamilii itti himan dawwalanii itti himan osoo hin galle dura of qopheessan jechuu nuti diinii rabbii barannee jirra shari'aa rabbii barannee jirra waan durii isin nu barsiisuun dirqama isinitti ta'u amman tan rabbi nu barsiise ijoollee ollaatii fi waan jirtu namti ajnabii tokko akka nutti hin dhiyaanne ja'a dura himadha haati teessan isin asattartu nam tokko akka isinitti hin ceene waan fedhan haa ta'anii waan fedhan haa dubbatan haa fedhan dallanan uummata akkallee shari'aa rabbii irra gartanii wanni eeggatan hin jirtu tayyib akkasuma gartee duuba dhiqannaan agartanii namni yeroo gartanii duuba dhiqachuu barbaade haala kamiin dhiqata galgal dhiqachuun dhowwaadha jedhanii ganama subii dhiqachuun dhowwaadha jedhanii wanni dhowwe tokko hin jiru sa'a 24 dhiqachuu danda'a namni qaama isaa qulqullina gartee shari'aa rabbii jaallata qulqullinni iimaanarraa inshaallah obboleessi keenya maal ja'a Facebook irratti katabaniiti yeroo hedduu yoo gaafii kana deebifte koominti godhiiti akkana godhi daqiiqaa xiqqoo turi gaafii kana deebisii yookaan agartanii duuba namatti ergii yoo namatti erguu baatte balaa akkanaa si dhaqqabaa nuun jaanii haalli kanaa kun maalii jaa hin jirtu wanni takkallee wanni ergituu fi wanni gartanii balaan si dhaqqabu tokko hin jirtu khuraafataa fi dubbiin jirre stoorii gartanii ma'anaan qabne WhatsApp irratti illee maal irratti illee qissaa akkanaa odeessaa turan qissaan tun qissaa jirtuu miti waan takkallee gartee koomenti godhuu fi isii erguudhaan rakkatin nam tokkotti illee ergin jechuu tayyib shari'aan agartanii waan akkasiitiin agartee wanni nama dirqen jiru obboleessi keenya waan gaafatu nabiyullaahi Isaa fi nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wassalaam wa ala nabiyyina salatu wassalaam maaltu umriin isaanii jidduun akkamii jaa umriin agartanii duuba jidduu warra kanaa nabiyullaahi Isaa fi nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam jidduu umriin agartee hagamtu turte ganni hagam jiraa jaa 600 kajee jira riwaayaa imaamul Bukhaarii jira imaamu riwaayaan biraalleen akkasuma ni jirti ka 600 fi wahii jeelleen ni jira riwaayaan lama ka jirtu garuu 600 jechuu jira ka 570 jeelleen ni jira suni wanni guddootti nu rakkisan jiru hin cinqamina sanirraa inshaallah nabi Muhammadii fi Ibraahimii fi eenyu yedduu waggaa hagamtu tureen cinqamuun barbaachisu yoo ammoo gartanii karaa gartanii websaayitii islaamaatiin gaafattan websaayitiin islaamaa riwaayaa hedduu isinii fida khilaafa dheertuu keessa jira inshaallah ammoo gartee irra hedduu riwaayaa ka Bukhariin odeesse 600 jetti inshaallah tayyib akkasuma gartee duuba obboleettiin keenya waan jettu au takke obboleessi keenya waan jedhu jaartii tiyyan biyya dhiisee deemee je walii gallee amata afursin eeganaan jettee deemte yoo isin jidduu tanatti dogongorte eenyutti gaafatamaa jaa waan dogongoraan waswaasin waan dogongoraallee irraan gaafatin yaani gartanii yoo faamiliin agartee arkanii rakkoo jirtu arkanii sitti himan haadha manaa keetii gaafadhu yoo ati obsuun dandeenye nin gala diliin agartee guyyaa ati kottu naan jette irraa jalqabdee natti katabamti ammoo hanqati naa sabbartu diliin natti hin katabamtu naa sabbartamoo nin dhufaa jii gaafadhu malee
nama gaafattee maal jettee waswaastee badii dalagde moo maal dalagdee qoqqotaan seenii shari'aan rabbii qoqqotaan qabdu haadha manaatiif abbaa manaa karaan irra nagaa karaan irra bareedaa wal amanuudha rabbi sodaachuudha haati manaatis diinii barattee abbaan manaas diinii qabaatee rabbi sodaachuudha waa hunda dura eega rabbi sodaatan booda wal amanuutu qalbii nagaa namaa godha laakiin garuu garana millatte achiin baatee asiin galte maaltu jira fitna akkasii sana gartee seenuu dhabuu gaariidha tanaafuu gartee yoo rabbi jee waan haati manaa keetii waggaa afursiisin sabbara jetteef alhamdulillah waggaa afran sana duratti atu salaamu alaikum jee nagaa akkam jirtanii yoo gartanii duuba narraa gartee yaada qabaattannin dhufaa waan akkasii saniin agartanii duuba qalbii isaanii gammachiisi kanaaf achitti waswaasaaf waan biraaf irraa hin barbaachisu inshaallah garuu hagasiin agartee siifin sabbara jette sanitti diliin tokko sittin katabamu inshaallah masruufa si harkaa qabaannan rakkoon hin jiru tayyib obboleessi keenya duuba waan gaafatu akkasuma quraana qara'uu dandeenyaa jaaciifne homa rakkoon qabu adabni garuu ta'anituma qara'uudha yoo ciisee nam tokko quraana qara'uu barbaade rakkoon hin jiru inshaallah sadaqaa nama gartanii du'e irraa yooniifin waqfii godhuu barbaade lafa bittoo yookaan masaajida jaare akkamii jaa yoo abbaa keetiif haadha keetii taate irraa baasuu dandeessa yoo ammoo obboleessa faa abbeeraa faa nama saahibanii faa taate wasiyyaa isaa yoo taate malee horii teetiin waqfii godhuuf hin dandeessu maal jennaan wanni gara horiitiin waqfii godhamu ilmarraa abbaa faadhaaf ta'uu qaba yoo abbaa faadhaaf ka gootu taate hin dhaqqabaa jechuu obboleessaa fi nama biraatiif saahibanii hoo du'aa'uma qofa inshaallah yoo garuu horii isaa taate waqfiirra naa godhaa jedhe horii isaa irraa yoo godhaniif rakkoon hin jiru tayyib akkasuma gartanii duuba obboleessi keenya waan jedhu nam tokkotu gartanii duuba intala isaa gartanii namaa kennee jedhe intala isaa namaa kennee obboleeyyan lamaan garuu hin jaalanne jalaa butanii gartee nama birootii kennanii jaa subhaanallah nikaa irratti nikaa godhaniifi jechuudha gartee nama birootii kennanii intalti waggaa 8 biyyaa baasanii ilmaan dhaltee namicha lammataatii galtee dhuftee jaa namicha duraa saniin agartee nikaa irraa hin buusisiifne akkasumatti haga waggaa 8 gartee akkasumatti ta'anii jaa zulmii gartee intalti zinaa dalagde san hundaa'u obboleeyyanti itti gaafatama eegaa abbaan dhalle intala kenne nikaa duraa sani yoo intalti jaalattee jiraatte yoo intaltiin jaalatin ammoo nikaan sun hin taane ka'uma obboleeyyan godhantu ta'a jechuudha kanaafuu intalti jaalattee abbaan kenninaan nikaan agartanii sirriidha yoo ijoolleen agartanii namicha jibbanii jalaa butan dilii isiin agartanii waggaa agasii gartee dalagdee fi ilmaan zinaa dhalatan kana hundaa'u namni itti gaafatamu namni itti azaabamu rabbi biratti ijoollee nikaa lammataa goote kana obboleeyyan isiitu itti gaafatamaa jechuudha kaan akkanaa kana rabbi sodaatanii eeggachuu barbaachisaa tayyib namni nikaa godhu dura gartee abbaadha yoo abbaan hin jirre gartee duuba abbeeraadha yoo abbeeraan hin jirrellee nagartee obboleessa akkasumaan ulamaan oofanii eessumallee macarrashaadha akkasii gartee duuba nikaan tartiibnisi warri gariin akkas haasawan waan jedhu obboleessi keenya jaarsa irraa abbaa irraa jechuudha abbaa intalaatirraa intala barbaadanii jennaani intalli gartee duuba horiitti baaseetiin lafa alaa geesse horii an itti baase naa kennaa jee gariin agartee namaa gammachiisa abbaatiif haadhaa jedhanii abbaaf haadhaa gammachiisa kennuun barbaachisaadha jee horii guddaa akka gabbaraa ittiin himatin malee gabbarri shari'a rabbii keessa hin jirtu horii guddaa ittiin qabatin malee waan gammachiisaatiif waan inni gartee qaraasisuudhaaf isii barsiisuudhaan horiitti babaase yoo jiraatte waan sana gartee irraa kafaluun walumaa galteetu barbaachisaadha inshaallah laakiin maqaa gabbaraatiin hin taatu tayyib duuba gartee shari'aan agartee duuba waan sila ulamaan islaamaa gartee irra dubbatanillee ulamaa biyyatti aanu ulamaa gartee sinitti aanu gaafachuun barbaachisaadha inshaallah akkasuma obboleessi kenna waan jedhu umraa keessatti mataan gabaabsadhe mataan addannee maaltu narra jiraa jaa mataa gabaabsannaanis bareeduma hin ta'a addachuutu irra caalaa jedhame malee gabaabsachuun illee diliidhan jennee jechuudha duuba maal jedha obboleessi keenya lammata ka gaafatu iqaamaa kijibaa kana bitanii gartee duuba iqaamaa kijibaatiin jiraachuun kun hukumiin isii maalii jaa nama iqaamaa kijibaa kanaan agartee duuba mana kireeffatee jiru yoo wajjin hin jiraadhe maal qabaa jaa duuba kijiba irratti wal gargaaruun silaafuu hin ta'u iqaamaan kijibaalleen biyya islaamaa keessatti hin taatu mootummaa islaamaa gartee khiyaanaatti godhuun dhowwaadha iqaamaa kijibaatiin ammallee gartanii duuba dalagaa dalagachuulleen ulamaan islaamaa dhowwanii jiran iqaamaadhuma rasmii maquma kan kee rasmiitiin yoo goote malee maqaa nama birootiin agartee dalagaa dalagachuun shari'aan islaamaa agartee duuba ni dhowwiti obboleeyyan kiyya
kanaafuu iqaamaa kijibaa irraa fagaachuu qabdan biyya islaamaa keessa jirtan biyya islaamaa khiyaanaatti godhuun hin taatu mangistii islaamaa eeggachuu barbaachisa mangistii jechuun usii amma yoo ati gartanii karaa keetiin qajeelte akkasuma gartee kasitti aanu qajeele mootummaan islaamaa ni qajeelti yoo laakiin agartee namni miliyoona 15 walumaa galeetti kijibe yaani dachiin rabbii kijiba cufa garagalte khiyaanaadhaa fi hammeenna taate balaan gara biraatiin nama dhufti kan namni quban qabne marroo hagamii namni keenya gartee biyya Saudi keessatti gartee darbatamee nama 100 lakkaa'amu darbatamee biyya gale fitnaa meeqaatama dhufe sababaa zinaa sababaa gartee iqaamaa kijibaa sababaa gartanii ijoolleen dubraatiif ijoolleen dhiiraa gartee waliin laaqamanii taa'uudha fitnaa ajaa'ibaatu gartee gara biraatiin deebi'ee uliin rabbii nama dhaqqaba rabbi sodaachuu nu barbaachisa yaa obboleeyyan keenya yoo fitnaa taate yoo rakkina taate yoo azaaba taate tadabre ni gaha meeqa gartee siichiitii fi ta'azaaba rabbi akhiraallee irraa of dhowwinu obboleeyyan kiyya imaana nu barbaachisa kadabre rabbi nu araaramuun beeynu akkamitti gartee maasiyaa biroo itti darra obboleeyyan kiyya tanaafuu rabbi sodaachuu nu barbaachisa jechuudha kadhalika nam tokko yoo gartee duuba kakatee ka'ee waan kakate sana godhu jedhee ka'eetti deebi'ee yoo godhe maalii je kaffaaraa baasuutu isarra jira kaffaaraan agartanii miskiina 10 nyaachisuu takkee miskiina 10 oowwisuudha yoo san dadhabe guyyaa 3 soomanuudha kaffaaraan kakuu akkas ta'uu qabdii jechuudha inshallah obboleettiin teenya tokko waan jettu anaa gartee ijoollee xiqqootii abbaan kiyya namaa na kenne nikaa wal garaatiin na kenne nikaa sanaan amma guddadheetiin jira nikuma santu tahamoo nikaa gartanii duuba biroo naa godhanii jetti nikaan wal garaa hin ta'u shari'a rabbii keessatti nikaan gartee shigaara hadiisa dhowwee jira hin ta'u jechuu nikaa haaraas yaa godhu ka wal garan qabne ka wal garan taane nikaa haaraas yaa godhu wal garri karaan tokkittiin agartee shari'aan hayyameeni yoo intala siifillee maharii kennanii akkasuma gartee obboleessa kan kee ka intala jara sanii fuudhuufillee akkasuma gartee yoo maharii fuudhan oma rakkoon hin jiru yaani sun rakkoon qabu namni hundinuu maharii isaa seera ofii guuttannaan rakkoon hin jiru garuu intala tokko maharii dhoowwatanii anillee intala kiyyan sii kenna atilleen intala kee gurbaa kiyyaa kenniin hin taatu nikaa malee maharii malee jechuu kiyya maharii godhanii seera yoo guutan rakkoon qabu inshallah seera guutaa maharii kiyya naa kennaa godhaa jedhiin amma rakkoon jiru mirga itti himuu qabda diinii rabbii barsiisuu qabda inshallah akka jettu abbaa kiyyatu gartee na heerumsiisee jette obboleessi kiyya immoo yoo ati nama sanitti heerumte aniifati waliin nagaan qabaannu arra booda obboleessa obboleettii miti du'aa fayyaa keerran dhaabbadhu ja'a jette maaliif dida abbaa keessi kenne obboleessi kee maa dida diduu hin danda'u yoo sababaa sanii gartanii rahimummaa mure isatti gaafatama garuu yoo abbaan kan kee nama hin taane si kenne gurbaan obboleessa keetii nasiihuma abbaa keetii godhuu qaba malee rahimummaa muruun barbaachisu yoo nama diiniitiif si kennan rakkoon hin jiru inshallah diliin rahimummaa muruu isuma irratti deebiti lammata gartee faamiliin keenna jetti faamiliin teenna bakki nu qubannu hojii gartee arabaa keessatti bakka nu jiru namatti ni minaanuun jedhanii faamiliin kun akkami faamilii si dhalte moo yoo faamilii abbaa haadha keetii taate sah yoo laakiin dhiira ajnabiyyaatiin walii galtan kaa gartee arabatti nu nimina bakka nu qubannu kana siin jedhan taate guyyaa gartee uxulaatan teetii guyyaa gartanii boqonnaa keetii ijoollee ajnabiyyaa bira dhaqxu taate haraama sun daqiiqaa sanirra hin dhaqin daqiiqaa dubbii tiyyatan dhageessirra hin dhaqin agartanii rasuul rabbii tabaaree jira intala dhalaatii fi gurbaa ajnabiyyaatiif intala ajnabiyyaa waliin jiraatan bakka tokko keessa rasuul rabbii dhowwee jira kanaafuu gartanii dhaamsa rasuul rabbii dhaga'uun dirqama yoo dinnillee oo ulee rabbii guddaan nu eeggata azaaba akhiraallee nu eeggata intalti ajnabiyyaa rabbi sodaattee gartee gurbaa ajnabiyyaa irraa haga baabbattu nama wal fuudhuudha telefoonaa walitti haasa'u yoo taate haga haajaa isaanii ka telefoonaa wal fuudhinsaa qofa haa dubbatan gaafii biroota amma gaddeema tanama ajaa'ibu yoo isin gartee duuba bakka gartee dalagaa keessaniitirraa hayyama fudhattanii nutti gad hin baane isin abaarraa jaaniin ji in dhale moo in guddifate moo mi abaarsisaa ka akkam yaa rabbi wanni akkanaa kun subhaanallah duniyaa bar rabbi yoo lafa nu garan galchinuu baroo jirra jechuu bar subhaanallah waan azaabni akhiraa duniyaa tanatti nutti ce'uu natti fakkaata yoo garii awwaan takka laalu maasiyaa fi haraamaa fi maasiyaa dalaguuf jecha yoo isin nutti gad hin baane isin abaarraa yoo isin agartanii duuba sitti heerumna jettanii kaatanii nu jalaa diddan isin abaarraa subhaanallah wanni akkanaa kun maal obboleeyyan imaana
duuba intalti ajnabiyyaa tokko gurbaa ajnabiyyaatii wajji walillaa qabanii taa'uuni fitnaa gurguddoodha azaaba duniyaatii fi aakhiraatii obboleeyyan keenna rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam gurbaan tokko intala ajnabiyyaa tokko harkaan qabachuurra billaan mataa isaa waraananii bashaqqi jedhee mataan isaa dhadhaan lafatti jigu buqqee mataa isaa lafatti jiguutu irra caalaa fija yani subhaanallah لا يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وانا كان ربي سوداچو قبل ابولين كين تنافو يو فاميلياتي والانجرات تتاته ارغيتي نونهميو سنجدن صح يو ورقان قبني وان كان قبني هني من نم توكو نما ربات يسغلتات نمين يو امو نمني غرتاتي والانغلتو سن اجنبي تاته ارغيتني ورسني والانغلونو سي حراما himu fi himu dhabu durattu isaanii waliin galuun si harama rabbi guddaa sodaadhu jaan akkasuma duuba gartee waan jettu abbaa kiyyaa faadha kiyyaa gaafiin tun duraan dhuftee turtee jettee obboleettiin teenya garuu waan gara kiyya dhufe gaan inuman deebisuu jira fakkeenya har'a gaafii gara 70 wahiitu gartanii dhufee jira gaafii sana kun amma deebisuutti jira inshallah duuba abbaa kiyyaa faadha kiyyaa horii gartee adda baaseetiin ergaa jira jetti haati yallee waan abbaa kiyyaa erguun beektu abbaan kiyyallee waan haadha kiyyaa erguun beekuu jetti akka jarri walilloollee fi akkas godhee jetti rabbi si haa barakachiisu akkasumatti walirraa dhowwii suuta nama maraa'u addatti waa kenniif rabbi khayrii si haa godhu rabbi tawfiiqa si haa kennu rabbi ajrii sanillee jannataaf qananii duniyaatiin si haa jirjiru insha allahu ta'ala duuba akkasiifuu diliin sirra hin jirtu insha allah waan dhoysitee kennite rakkoon tokko sirra hin jiru waan jettu yoo an nam tokko gartee ballama seenee fi waan inni nagaafate fuudhaa heeruma halaalaa hayyama hayyee jedhee ka'e eegasii haala isaa laalee naan tahuu arginaan sodaadhee hin ta'u jedhee ballama san diige sin abaara jedha akkamii jetti walaa abaarsi tokkollee sin dhaqqabu ati gartee nama gaarii nama lillaahi nama rabbii kaa gartanii dhugaansi barbaadu yoo ballama seenteef laaltee hubattee dura istikaaraa salaattee kaatee ballama seenuu qabda silaafuu akkanuma dirri irratti ballama seenanii silaafis laalanii hubatanii naaf ta'a hubatanii kaaniiti eegasii waanni tokko waan nama tursiiftu yoo taate haga walit dhufnu ballama rabbiitii nama biraatiin isin dubbadhu suman eega jechaan eega wal hubatan booda osoo walin hubanne booda ballama seenanii ammallee ballama diiguun shari'a rabbiittu duraanuu silaa'uu hin jirtu laakiin yoo agartee ballamallee seentee haa ta'u nama gaarii si fakkaatee haga dandeessu laaltee eegas agartanii haqiiqaan biroo sii gabbaate se haadhaa fi oduu dhiisi haqiiqaan biroo sii gabbaate akka inni siin taane garte waan gama diiniitti kalaalchiseeti yeroo hedduu horiin qabu jecha osoo hin taane maal hin ta'u jechuu osoo hin taane gama diiniitiin diinii rabbii dhabuu salaata dhabuu dhugaa dubbachuu dhabuu khayrii dalaguu dhabuudhaan argitee gartee irraa oolte homaa namni si abaaree si dhaqqabsiisu hin jiru inshaallah abaarsaa wanni wal sodaachisan takkalleen hin jiru waan jettu obboleettiin teenya jumaa rakaa lama qofa salaatanii jetti jumaa rakaa lama qofa salaatan duraanuu akkasuma zuhurii omaan salaannee jetti zuhuriin hin jiru guyyaa jummaa haya nuun dubartiin mana jirroo maal salaannaa jette zuhurii salaataa isin dubartiidhaa fi ijoollee sabiyyii fi keessummaa fi nama maraataa argitanii duuba dhukkubsataa warra shanan kana jumaan itti waajiban taane inshaallah jamaan illee waajibatti hin taane kanaafuu gartee jumaa namni dhaqee raka'uma lama salaataa zuhuriin hin jirtu namni dubartoota ka mana jiru ammoo argitee zuhuruma salaataa jechuudha gaafii keenyatti aanu hanqatti fufnu inshaallah taala nu eeggatu hojii keellee jabeessi diinii keellee baradhu barakaan rabbi biraa rabbii kan kee kadhadhu diinii kan kee dagatte osoo dunyaaf dhamaatu tahundarraa hin oolle ajalli gahuun ooltu habadu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaana osnee qabu waafannu salaatumaaf soomnille ilmi maleen qajeeltu yoo jarri namaan toliin kasaaraan akkan qabdu abadu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaana osnee ka'uu waafannu abadu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan طيب دوبا gaafin itti aantu waan jettu yoo gartanii duuba deeniin rabbii tokko narra jiraate masaajidan rabbii ijaara jechaa afaan iyyadhe khayrii wayii takka ni yadhe naman itti kennuun dhabee jetti jidduu tana abbaan kiyya gartee horii deynii narra jira naa ergi jedhee duuba karabbumaa lafa kaaya kana ergeefi jette sanii narraa buutii jetti obboleettiin teenya hin buutuun siin jaa waan rabbii ballamte gaafa humnatti argattee jettee horiin si bira walitti qabamte kenniif ta rabbii baasi
ka abbaa keetii ammoo gargaarsa abbaa keetiiti sun adda deenullahi ahaqqu an yuqdaa jedhan ergamaan rabbii deeni rabbiitu irra haqqii qabaa jaa waan rabbii ballama seenan diiguun hin taatu waqtii fedhellee sirraa fudhatu gaafa humnatti argattetti ofirraa kenni naman ittiin kennuun dhabee ka jettuuf ammoo fakkeenya abbaa kan kee gaafadhu yoo abbaa keetti amantii dhabdee maallaqa kana bakkaan naan gahanu jette nama sheekaa nama amanamaa rabbi sodaatu gaafadhu masaajida gartanii jaari bakka gartanii duuba ati beektutti jechu waan agartanii duuba masaajidaan jaaramuudha ati niyyatte nam tokkollee masaajida dhiisee gara biraatti deebisuun qabu waan ati itti niyyatte saniin sii godhuu qaban nama amaanaa akkasii sii guutu hin dhabdu inshaallah nama sheekaa taanaan sheeka gartee nama ganda kan kee qubatu taanaan biyya kee qubatu taanaan nama rabbi sodaatu nama gurguddaa jira ka rabbi sodaatu warra akkasii saniin agartee naa guuta amaanaa kanaa jiin inshaallah sirraa guutamti yoo rabbi jedhe duuba gartee wanni jettu obboleettiin teenya salatul janaazaa gartee gaafatti irraan beeytu maqaa salatul janaazaatu assalaatu ala almayyiti yarhamkumullah jaa kaati maqaa wallaaltisan siima oluma kaanii salaatanii kaanituma gartee waa'ee wayii dubbatanii yarhamkumullah jaanii sun maali jette ni salaatan na fakkaataan taayetiin laaluu jira argitee homaa rukuwa wayii sujuuda wayiilleen goone dhaabataniituma gartanii kun okkanuma jajjaanii deemanii maali wanni sunii jette salaatul janaazaa jaamaa obboleettitiyya salaatul janaazaa jaamaa nama du'eerra salaatuu jiranii wajji salaatuu qabda takbiiraa duraa keessatti faatiyaa qaraata takbiiraa lammataa keessatti اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هكذا قرات تكبيرات صدفا كيست اللهم اغفر لهينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فهي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان دعاء برولني كرتاف اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس كان اللي كانت تشوفي دنديت معنا اساهي كايسا يا رب راسني ان شاء الله تكبيرا صدفا كيستي وكان افرفا كيستي امام نو غرتي سنمان الله اكبر جدا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده جچون انتهى سنبودا سلامتا بافتا سوني صلاة الجنازة جامع نما ميتي رتي صلاة ما جچودا سني ولالين يو صلاة غرتي نما وجين صلاة حكم ست مكان ان شاء الله الرافع دفتو حرام كيستن ارغي وان وري غدو ولالي جت طيب يو غرتني جارسك يا وجين غرتي ادا انا قبوره في طريق قبوره في مال قباجت كفاره بافتن وري غرين دوبرتي رنجرو ابا مناتو غرتي دورا جل قبا غزي سني ابا منارا دينار توكو غرتني بافچو diinaarri tokko qarshii 40 ofirraa kafaluudha argitanii duuba isarra jiraa jaa qarshii 40 kafaluutu isarra jira kaffaaraa jechuun warri gariin toobatee gama rabbiyaa deebi'ee yoo dhiiga duraa taateef yoo dhiiga macarrashaa taate gargar jirti jaanii sun khilaafan qabu diinaara tokko ta'e qarshii 40 taate qarshii 20 taate miskiina sadaqaa baasuun abbaa manaarra jiraa jaan yoo ati manaa ammoo dubbisan isaa jalqabdellee jari lachuu baasanii jechuu jira garuu abbuma manaatu baasa inshaallah eegasi gartee duuba maal jetti ramadaana keessa dhukkubsadhe oksijiina wayii fudhadhe sooma kiyyalleen cabsine soomni kiyya ni jira moo qadaadhaan baasaa jetti qadaan baasin soomni kee ni jira oksijiinni nyaataa miti waan takkallee nyaataaf dhugaatii irraa shari'aan dhowwe malee oksijiinni homaa rakkoon qabu marfeen gartee goggoyduun homaa rakkoon qabu wanni sooma balleessu marfee oksijiinaa tun ta'in yookiin marfee oksijiinni silaafuu marfee miti waan funyaan irra nama kaan tokko hafuura akka namaa banamuuf saniifuu gartanii marfee gartanii goggoyduu waraannatan marfee malaariyaa yookaan marfee gartee huqna wanniidha kamma qabbanaa fi waraannatan sun homaan qabdu laakiin ka sooma cabsu gulukoos ka jedhan kana ka marfee qallabaa tokko jira ka bisaan qaama namaatti naqu bisaan guddaa sun agartee ni cabsa bakka qallabaa waan bu'uuf jechuudha kaan biraa inshaallah soomni kee naga'uma homaa takkallee sirraan godhuu jechuudha jaartiin takka gartanii duuba jaarsarraa fagaattee jiraachuun akkamii jetti yoo waliigalan rakkoon hin jiru baatii 6 taanaan baatii 3 taanaan akkatti waliigalaniin gaafa isiin ammoo gartee abbaa manaa ifii yaadde ballamna duraasan malee itti himuu qabdi abbaa manaa kiyyaas yaade akkan haraamatti hin kufne koottuu jechuu ni qabdi itti himuu qabdi inshaallah abbaa manaallee marabbaa jedhee akka ta'e dhufuu qaba akkasiin haraamatti hin kufne dirqama gartee waajiba dhufuun isaadha tanaafuu inshaallah taala tanaaf abbaa manaatii fi haati manaa kanarratti walii haa galani
akka jettu obboleettiin teenya yookiin obboleessi keenya waan jedhu yoo gartanii duuba nama ajnabii tokkoon dubbadhe maal qabaa jaa waa'ee fuudhaan dubbadha intala takkaani telefoonaan maal qabaa jee haga walii galan takka haasa'uun homaan qabuun jee eeywa yoo agartanii walitti dhihoo jiraatan dirree gartee namni arguurratti ta'anii waliin haasa'uun rakkoon hin jiru laakiin ruumii tokko kifilii takka gartanii gurfaa takkittii keessa ofii waliin taa'uun hin taatu namni ajnabiidha rabbiin haa baasu subhaanahu wa ta'ala tayyib akkasuma gartee hukumiin nama gartee nama rabbi abaaru bira taa'u maali je nama tokkota gartee osoo gartee mu'aadara nama dhaggeeffatu nama kan abaaruutti seenee je dhoowwaadha gartee hamiidha dilii nama sanirraa baata namni nama abaare namni nama arrabse namni nama xiqqeesse nama duuba dilii nama sanirraa baata akkasuma gartanii osuma akkasitti dubbatu jiruuti rabbi guddaattuu dabree je namichi kaan silaa rabbiin kun nama waliin qixxeessuu gartaa akkana agartaa je rabbi dabree je amma kana namicha kaani silaa dilii gurguddoo ni beeyna namicha bira taa'ee callise kana oo kunilleen dilii qaba rabbii guddaa isa biratti arrafamurraa callisuun barbaachisaa miti rabbii guddaa irraa difaa godhuu qaba obboleessa isaa gartanii irraallee difaa godhuu qaba namicha kaanifillee nasihaa ta'a isaafillee gartee haqqee ofirraa buusan ta'a irra callisuun dirqamaa miti obboleettiin keenya waan jettu yoo nam tokko gartanii gosaan kakate maalii jetti gosaan yoo gartee nam tokko kakate akkamii jetti gosaan kakachuun hin jiru kakuun gosaa yaani gartee duuba kakuun taatu shari'aan agartee waan ahkaama kakuu keessatti waan dhibba tokko jira waan hedduu gartee barachuu barbaachisu wanirra kakatan maali maqaan ittiin kakatan maali kakuun sharxii qabdi sharxiin isii arkaan isii maali waan rabbiin qurna keessatti dubbate jira tokkollee gartanii maal jetti yoo nam tokko gartanii marii si gaafate mala gartee si gaafate haqiiqaa gartanii waan jirtu sirraa hubachuu fedha maal goonaa jettu waan rabbi si beeysettimi intalli tu nama diiniiti moo akkami fuudhuun fedha yoo siin jaan yoo intala san beeyte nama diiniiti maashaallah jiin dalaga akkanaatiin dalagachuu fedha akkam garta yoo waan gaarii ta'uu gartettimi yoo hin beeyne yoo nama mala namaa dhahutti qajeelchi nama kana waan rabbi sitti quba qabu waan khayrii nama siin mariyate hin dhoysin shari'aan rabbii guddaa akkas jette waan jettu obboleettiin teenya abbaan kiyya gartanii nama wakkalee akka namni namaana kennu na wakkalee namichi wakkalatame sun illeen kana fuudhulleen nama tokko qofa fudhatanii dhufanii nikaan sun ni taa'ii jetti nikaan yoo abbaan kan keessi kennee jiraate rakkoon qabu ni ta'a shaahinni irrachuun nikaan balleessu inshaallah shaahinni irrachuun nikaan balleessu garuu arkaan asii guutachuun barbaachisaadha mahrii shaahida lamaan sii kennee fi taqabbalee waan akkasiisan guutachuun barbaachisaadha afran tana guutuun dirqama tayyib duuba nikaan sun sahiha eegasii gaafii kana maal gaafatte obboleettiin teenya namichuma kanaan deebinee wal dhabnee jetti akkanuma wal fuune kanaan na hiiktaa jennaani hayyeenaan jee ani kameetin jira moo akkamii jetti amma hayyee jechaan agartee hiikkaan ta'u hayyee si hiike yoo jedhe malee yaani dubbii ati jette san hayyee siin jee malee haya si hiike quba qabaadhu siin hin jenne ka oduu tanteeti gartee kaati gartee akkasi gaafatte san hayyee siin jee malee hiikamte siin hin jenne yoo hayyee jechaa sana hiikkaatti niyyate hoo ni danda'a laakiin gaafiin san duraan si gaafadhu abbaa manaa kan keetiitiin na hiiki jechuun dura haraama yoo rakkoon dhugaa si mudattee miidhamni sirra gahee jedhe malee abbaa manaatiin dubartiin tokko yoo na hiiki jette jannanni si irratti haraama yoo uzrii qabaattee rakkoo qabaatte malee tayyib yoo gartanii duuba abbaa manaa kiyyaatiin agartee wal dhabnee akkasi gartanii wal lolle maal qabaa يعني رب سبحانه وتعالى قرتني دوبا فاصله بين والصلح خير جلي أرجتي ولتي أرارموتو برباچي ساد إن شاء الله كافي بولتين تنيوان جتو نم توكوتو قرتني دوبا نفود جتي ما شاء الله إيغسي قرتني يو فود اللي يو جارتي قبا جتشو دغينيان جارتي قبا نم لما بلچو دن ديسو ديسين جين جت ينانا قرتي دوغا نم لما بلچو ديسي توكويو ججبدو أمو أنسيسا نديسيتين جراي سينو بيا جرتي gaafa gartanii akkas jedhu kana argitee waan naan jee yoo ani siisanit deebi'e akka nama haadha kiyyat deebi'ee waliin rafeeti naan jee suni dubbiin akkamii eegasii qabamee galee jette laal musiiba waan hin taane gartee dubbate karabbiin dallanee suuratul mujaadalaa keessatti haadha isin dhalteen haadha kiyyaa miti warra kiyya jettanii isin takkii warra keessanii nagartanii duuba haadha tiyya jettanii dubbii hamtu dubbattan jee rabbi dallane dallansuusan seennaani qabamuunu dhufte amma laal meela laakan sila siniin jee yoo nam tokko gartanii daangaa rabbii wasana rabbii cabsuu guddate rabbiin gartanii maal ulee mataa keessa ka'a
osoo azaabni akiraatuun dhufne duniyaa irratti rabbii waa inni godhume ajaa'iba agartani laala nama hedduu irratti gorsa fudhadhaa obboleeyyan kiyya warra agartee akkana kadhannee ka agartanii rabbi sodaadhaa jennee daawaa itti himnee dadhabnu kana rabbiin hin dadhabuu beeki waa inni irraa kafalu ni gartanii ajaa'iba rabbiiti tanaafuu obboleeyyan rabbi sodaachuu nu barbaachisa akkasit darbamee galee jaartii kaanii walit deebi'ee jette kaffaaraa gurguddoo santa irraa barbaadama kaffaaraa inni gartanii duuba jaartii isaatiin agartee duuba akka haadha kiyyaati isiin jedheen irraa gaafatama rabbi guddaa biratti ati ammoo gartanii haqqii gartee dubartii lamaa guutuu dhabuu isaatiif yoo dandeesse dhiifama godhiif hawfii godhiif ammoo gaafii macarashaa irratti ati gaafattee tokko malee na gaddisiise maal jecha faskiin illee hin ta'u nuun jaanii sodaa isaatiifuu namni nama hin fuudhuu anuun hin beeka akka namni nama hin fuunee jette atillee gajjabeessite dubbii san gurratti hin fudhatin qalbiitti illee itti namanin waan agartee faskiin hin jiru jaanii nama sodaachisan firraa dhiisi anjaarsa kee irraa faskii godhadhu siin jechaa kiyyaa miti si agaltu dubbiin wannan jechuu jiru faskiin illee hin jirtu nam tokko namni si fuudhu hin jiru dhiirtee abbaa simee si haa fuutu jaanii nama sodaachisuun hin jiru faskiin ni jira shari'a rabbi keessa yoo dubartiin miidhamtee abbaan manaa haqqii hin guunne faskiin ni jira laakiin akkasuma mallee oo dubartootaan rabbi sodaadhaa faskii ittiin cehinaa osoo abbaa manaa keessaniitiin wal dadhabdanii manguddoon dadhabdee abbaa manaa kan keetiin ijibbaanne faskii ittiin cehinaa jenne malee faskiin hin jirtu jechaa miti kanaafuu dubbii akkasii gargar haa hubatanii waan nama gaddisiisutu deemuu jira duniyaa kana keessa subhaanallah tayyib akkasuma gartanii duuba obboleettiin teenya gartee gaafii kanaa kana yeroo gaafattu waan nama gaddisiisu hedduutu gartee gaafii kana keessa jira obboleeyyan kiyya rabbi subhaanahu wa ta'ala haa sodaannu nu cuftinuu gartee waan dubbannuu fi waan dhaggeeffannu irratti waan dalagaa jirruuf waan ijaallaaluu jirrutti rabbi haa sodaannu yaa obboleeyyan wallahi rabbiin tawbaa ni taqabbala haga lubbuun keenya gargaraa geessee sakaraatal mootiin nutti hin dhufin rabbiin du'aa keenya ni taqabbala istighfaara keenya ni taqabbala kanaafuu gartee mee fursaa tanaa dhaqqabannu nama hedduun nu biraa dabre osoo fursaa tanaan dhaqqabanne آخران سمودتك قبرين سنيات تجرا ربي هاسودانو يا أبو لينكيا قافي الراتي إن شاء الله ورد أجيت فيدا مربنا هاقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد جاهليا اللي هبر وادم هاقا يوم ولانا حسنك ووافنو عبد جاهليا اللي هبر وادم هاقا يوم ولانا حسنك ووافنو عبد جاهليا اللي هبر وادم هاقا يوم ولانا حسنك ووافنو عبد جاهليا علمها والوادم هذا يوم العانا حسنك ووافنو بعد الجاهلية علمها والوادم هذا يوم العانا حسنك ووافنو